godina Arsii Lixaa keessa ka jiran magaalaalee lama dabalatee 15 keessatti hiriira geggeeffamee tureen bakki walitti bu'iinsi itti dhaqqabe 3 qofa ta'uu dubbatan. Bulchaan godinichaa obbo Destaa Nageessoo VOA'dhaaf ibsa kennaniin iddoowwan 3 kun eessadha jechuudhaan ka jaallanneen gaafatteef akkanatti deebisan. Iddoon walitti bu'iinsi uumame magaalaa Arsii Nageelleeti. Inni kun ammoo magaalaa Dodolaati. Inni kun ammoo aanaa Kofaleeti. Bakka 3 kan irratti walitti bu'iinsi kan uumame. Iddoo amma jettan kanatti amantii sababii godhachuudhaan walitti bu'iinsi uumame jira? Dubbiin isaa garasitti ceesisuuf yaaliin godhame ulfaataa ture. Karaa maqaa amantiitiin keessayyuu amantii kiristaanaatiif amantii islaamaa irratti wanni yaalame jira. Garuu gara ummataati bu'uuraan dubbiin raawwatame kun amantiin kan walitti dhufu akka hin taane magaalota lamaaf aanaa tokko irratti yaaliin godhame wal fakkaachuu qofaa utuu hin ta'in dubbii sana hammeessuuf kallattii garaagaraatiin fiigichi godhamaa ture jira. Sanirraa ka'amee bu'uuraan rakkoon kun dhuguma rakkoo amantiin wal qabatu moo namoonni dhuunfaa fedha isaanii sankaarfachiisuu barbaadameetu waan jedhu achumatti uummanni ofii isaa dargaggeessi hiriira sanarra turanii kaayoon kenna kanaa miti. Kaayoon kenna waan baaneef mootummaa dhageessisuutu nurra jiraata yaada kenna ibsachuutu nurra jiraata karaa jedhuun bakkumatti wal qabanii sadarkaan itti dubbiin isaa tasgabbaa'ee guyyumaa isaa. Fakkeenyaaf Dodolaa Kofalee kanneen fakkaatan keessattis walitti bu'iinsi ta'eera. Ittiin ka'umsisaa maayini? Arsii Nageellee irratti nama tokko ka du'e achittis manni islaamaallee hennaa arafaa isaanii hennaa sooma hiikaa isaanii achirratti salaatu. Amantiin biraallee achirratti amantii isaanii geggeessu lafti kun lafa waliiniti. Warri amantii ortodoksii kun ammoo waggaa 3 waggaa 4 dura mallattoo masqalaa achirratti dhaabanii masqalli achirratti dhaabate kun sirrii miti. Tokkoffaa lafti kun ka waliiniti. Ka amantii hunda kennaati asirraa ka'uu qaba. Yaanni jedhu amantoota kaawwan keessaa gaafiin isaa dhiyaataa ture. Kanarraa kaanee warra amantii ortodoksii sadarkaa godinaatiif aanaa jira wajji mari'anneeti bakka sanii kaasutu nurra jiraata. Bakka sanii yoo kaasnu ammoo bakka isaan itti ayyaana cuuphaa isaanii itti geggeeffachuu danda'an mijeessuu fi qabna jennee kana waliin dubbannee beellama keessa utuu jiru dheengadda gaafa dubbiin tun kaatu qaamni muraasni dhaqee masqala sana bakka sanarraa buqqisee jechuudha. Gareen kun ammoo maa buqqistanii ka jedhu walitti deebanii iddoo kanatti lubbuun nama tokko darbee jechuudha. Deebanii masqalli sun bakkuma sanitti hin dhaabbate ergasii ammoo warra amantii lamaanii sana hedduutti mariin bal'aan geggeeffamee jira. Hawaasni magaalaas marii bal'aa geggeessee jira. Yeroo ammaa kana tokkoffaa namni lubbuu namoota sanii baase gara seeratti akka dhiyaatu to'annaa seeraa jala oolee jira. Gara biraatiin ammoo waan kana akkam goonee mariin hiikachuun isarra jiraata karaa jedhuun sadarkaa sanitti deemamee jechuudha tokko kana. Lammaffaan illee Kofalee irratti illee nama lama Kofalee irratti qaamrii ta'e namni lamaa kunillee suuqii isaanii banaa ture. Kanaaf namoota saniin illee amma maqaa amantiitiin utuu hin ta'in suuqii kana banaa cufaa waan jedhamu irratti walitti bu'iinsi dhufe. Sana booda namni sun walitti bu'iinsa saniin amrii ta'ee jechuudha. Dodola irra ka ture yoo fudhatte manoota suuqii kanneen banamanii turan. Kanaaf haa cufamuu hin cufamuu irratti walitti dubbii sanarraa ka'amee maayessa babal'ataa dhufe. Sanirraa ka'ameeti amma warri hennaa sana balbala kana bananii turan carraa ta'ee warra amantaa kiristaanaa ta'anii waldiddaa uumame kana gara jeequmsa sanitti jijjiirame gara hokkoratti jijjiirame hokkora sanii lubbuun namaallee ba'ee jira qabeenyi muraasnillee sadarkaan itti gubate jira jechuudha. Bataskaanni gubatee waan akkasii jira iddoo 3 sanatti iddoo rakkinni itti uumametti. Godina keenya keessa hin jiru. Bataskaanni illee hin gubanne manni amantii islaamaallee hin gubanne jechuudha. Namoonni immoo jireenya irraa baqatanii waldaa kiristaanaa keessa buufatanii jiran jiru? Sodaa sanarraa ka'ee namoonni amantii qofaan utuu hin ta'in sabaanis shakkii irraa jechuu sodaa irraa jechuu karaa saniin gara waldaa sanatti qofatan jiranii yeroo ammaa kana achi keessatti argamu. Iddoo meeqa ta'a? Iddoo tokko irratti. Eessa iddoonsaa? Magaalaa Dodolaa irraa
waldaa amantii Ortodoksii keessatti qubatanii jiru yeroo ammaa kana. Gargaarsi godhamaafii jira? Eeyyeen nullee ammallee qaamaan achuma jirra. Tokkoffaa walitti bu'iinsi uumame kun gara jaarsolee biyyaatiin hojiin hedduu hojjetamaa jiru jira. Abbootii amantaatiin marii bal'atu geggeeffame sanirraa ka'ame. Waan namoota dhuunfaa irraa ka'etu garanatti tankaarfate. Waan tankaarfate kan ammoo hawaasni magaalaa keessa jiru garmalee balaaleffannaa guddatu jira. Uummanni amantii Islaamaa balaaleffannaa guddaa qabu. Uummanni Kiristaanas balaaleffannaa guddaa qabu. Qophoorri uumamee jira. Lubbuun namaa bahee jira. Waggaa dheeraa uummanni kun amantaan utuu waliin qoodin waliin jiraataa baane. Sabaan utuu waliin qoodin waliin jiraataa baane. Kun kana bakka ta'ee jirutti yeroo gabaabaa keessatti wanni akkanaa uumamuun nu hundaafuu qaanii salphannee jirra. Salphina kana akkamitti keessaa bahuun nurra jiraata karaa jedhuun guyyaa wanni kun galeerraa kaasee manguddoonni karaa amantii kiristaanaatiinis jiran, manguddoonni gara amantii islaamaatiinis jiran mari'achuutti deemanii jiranii. Sanirraa ka'ee yeroo ammaa kana magaalaa Dodolaa keessatti nageenyi waaraan kan jiru. Namoonni soda'an gara waldaa amantii kanattis bahanii jiranii. Namoota sanniin karaa bulchiinsa magaalaatiinis gara bulchiinsa godinaatiinis deeggarsi godhamuufii qabu. Namoonni kunniin bakka tokkotti waan walitti qabaniif sodaa sanirraa kaanes koree fayyaas garasitti erginee jirra. Midhaanis akka hin rakkanne gargaarsa mootummaatiif saaxilamuun isaan irra jiraatu karaa jedhuun gara amantii kiristaanaatiillee xiyyeeffannaan guddaan kennamee warri waldaa amantii kiristaanaa sadarkaa godinatti jirus jira. Isaan wajjinillee guyyaa kalee marii gaarii gaggeessinee jirra. Kara lachuuyyuu walitti dhufamee waliin dubbannee ammas marii sanarraa baheeti kasi dubbisaa jiru. Gar tokko qofaa miti jaalanneen ka beekuun isinirra jiraatu namni lubbuun isaa darbe kun gara ummata kaanii keessaallee ummata islaamaa keessaallee namni amrii ta'e jira. Gara kaaniillee namni amrii ta'e jira. Kanaaf kanarraa kaanee wanni kun asitti dhaabachuutu isarra jiraata karaa jedhuun sadarkaan itti deemame yeroo ammaa kana gara waliigalteetti dhufaarra jira. Guyyoota gabaabaa keessatti uummanni kun gara mana isaaniitti deebanii jiruu isaanii duraa sanitti deebuu danda'an amantii jedhu guddaa qabnaa jechuudha. Magaalaa Dodolaa keessatti walitti bu'iinsa uumameen kanneen madaa'aniif du'an meeqa akka ta'an baruuf gara hospitaala Dodolaatti bilbilee meedikaal daayirektara akka ta'an Dr. Tolaa Biyyoo Tufaa haasofsiiseera. Namoonni miidhamanii dhufan namoota gara 56 akkas ta'u warri kaardii baafatanii yaalaman baay'ee waan tureef namni tilmaaman 60tti hin siqu osoo kaardii baafatanii yaalamanii warra deebi'anis jiraatu mala waan ta'eef. Madaadha moo maalidha? Madaadha. Warra uleedhaan dhaamanii fi dhagaadhaan dhaamantu irra heddummaata garuu namoonni baay'ee miidhaman rasaasan kan dhaamanis jiru 20 akkas kan ta'an jechaadha. 56 kana keessa. Kan du'anoo jiru? Kan du'an jiru. Meeqa ta'u? Hospitaala keenyatti namoota 5tu du'e. Nama gara 4 akkas rifar goone gara hospitaala Hawaasaa fi Shaashamanneetti isaan keessaas namni 3 du'eera. Waliigalaa hospitaala keenya dhufanii warri ba'an nama 8 jechaadha namni du'e. Namoonni rukutamanii dhufan kun hundumtuu magaalaa Dodolaa irraati? Magaalaa Dodolaa qofa osoo hin taane baadiyyaa naannoo Dodolaa jiran gaafa siriirri magaalatti ta'e waan ta'eef aanaa Dodolaati hasaasa madaabaa faanis hin jiru madaasa salphaan namoota baay'een garuu Dodolumarraayi. Warri du'anoo? Warri du'anis magaalaa Dodolaa fi baadiyyuma naannoo Dodolaa jiran aanuma kana jechaadha. Warra rasaasaan rukutame keessaa kan lubbuun darbe jiru? Jiru namoota 8 kana keessaa 4 isaanii rasaasaan rukutaman. Warri kaan uleedhaaf dhakaadhaan. Amma hospitaala keessanitti namni miidhamee dhufu dhaabateeraa hin jiru? Jimaata booda hin jiru. Jimaata iyyuu kan jiru warruma dura dhaaman dooyyaa'uu dhabee madaa dhiqachooma warri deebi'an malee akka haaraatti hanga jimaataan booda hin jiru. Dhaggeeffatoota keenyaa keessummoota koo lamaan galateeffachaa kanarraa kanumaanan xumuraa an jaallannee gammadaati nagaatti. Hojii geggeessaan Itiyoo Telekoom naannoo Oromiyaa gama lixaa obbo Gammachiis Taaddasaa dheengaddaa qaama ammaaf eenyummaan isaan beekaminiin magaalaa Naqamte keessatti ajjeefamu waajirri poolisii magaalichaa beeksisee jira. Dhimma ajjeechaa isaanii wal qabatee namoonni 2 to'atamanii qoratamaa akka jiranillee himamee jira.
Naakoor Malkaa haadha warra obbo Gammachiisiif poolisii magaalaa Naqamtee dubbisuudhaan gabaasaa nuuf erge qabna. Aadde Masarat Hundeessaa jedhamu haadha warraa obbo Gammachiis Taaddasaati. Bultii isaanii waggaa 13 ijoollee 2 waliin horuu dubbatu. Abbaa warraa isaanii obbo Gammachiis Taaddasa hojii geggeessaa Itiyoo Teleekoom naannoo lixaa ta'an irratti dheengadda dilbata jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaatti onkololeessa 16 bara 2012 ajjechaa raawwatame ilaalchisee akkas jedhan. Wanti ture galgala walumaan bakkee dhufee gaafa dhufnee ol gallee mana gallee jennu riyaansaan tokko ni bileefi. Poostaa wayii sitti kennadhaaf fillee deemtafnee jedheef naan yaaduma wajjin yaadni wajjin nudha waan ta'eef poosticha gochuuniif gadi beenne poomcha waggaa 5 kan mucaan keenya mucaan lammaffaa waggaa 5 dhukkaa gadi bahe mucaan fudhatee gabbee poosticha harkaafuu haadhiisuu waluma duukaa rasaasa roobuu nagahe fiigeedhuma gaafa boomni kufeera bakka. Eenyu akka ta'e waan argitan qabdu? Annan waan hin argisiin qabu. Waggaa 5 suni akka jara duukaa gadi fiiguu karaa isaa irra fiigan irra achi gadi fiiguuf sammuu ijoollee lamaan akka inni yaada isaatii sanatti ani beeku duukaa fiigee maal qabna reen mana yaalaatiin oolfachuudhaaf sammuu akka inni naa ooluuf garuma hospitaalaatti kanaa dhaqu ture makiinaan isaa dhaabamteetti deeggarsaan maalachiin gaanne gaafa jireenya lubbuun keessa ture bakka yaalii wajjuun arganne hin ture. Waan dubbatan qabu abaluu argan waan isinitti himan qabu. Haasa'uu dadhabe harka koo qabee dubbachuu dadhaba. Wanti amma to'annoo seeraa jala oolee wanti. Waggaa kana rasaasa 5 dhukaafamee jechuudha. Ragaa qabu qindeessee poolisiif kennee poolisiin qabatee taa'ee amma har'aatti jechuudha. Ogummaa ofiisaatii qabuun fayyadamuudhaan wantoota baay'ee gaazar godhee kenneef jechuudha jaraaf. Ragaa sana poolisiin fudhatee maal godhe ta'ee waan hin beeku. Haaloo namni dhuunfaarraa qabu yookaan walitti bu'iinsi dhuunfaa yookaan dhimmi kabiraa jira maa inni wanti jiru? Hangammeen lolayyuu nama wajjin hin qabu. Nama akkamii turan isaan jireenya isaanii keessatti amalli isaanii? Gamme jechuun anarra caalaa istaafii isaa utuu gaafattanii fi wanta baay'ee argachuu dandeessu. Maaliif nama wajjin walii galu? Nama poozitiivliidha yeroo hundumaa kan namaaf yaadu nama ofiisaa dhiisee namaaf waan gaarii yaadudha. Ijoollee isaa beelessee ijoollee abbaa fi haadha qabne Naqamtee keessaa dabtarii bituudhaan yuunifoomii bituudhaan mindaa argatu ijoollee gargaara gammee nama magaalaa Naqamtee keessaa hanga waldaatti hanga mana barnootaatti yoo gaafatte nama gargaaruuf nama wajjin walii galu nama jaallatu dhaaba siyaasaa tokko kan hin deeggarre gammee garuu karamiin akka isaan nyaatan hin beeku. Maal jechuu barbaaddu ergaa isin dabarsuu barbaadda yoo jiraate? Ani ergaan nama yoo jiraate namoota reediyoo kana dhaggeeffatan hundumaanii Sooriyaa lolaan kan beekamu ishee akka dabarsitee jirtu namni akka wal fixaa jiru qabee seerattis dhiyeessaa hin jiru. Itiyoo Teleekoomii Finfinneetti jijjiiramuun barbaada asitti lubbuu koo balleessuuf turanii yaalii ajjeechaa narratti raawwate jedhee iddoo gaafata Finfinneedha. Narraffite waan naan ta'e achi isaaf laachuu diddee namoota biraa torban kana keessallee namoota achitti fudhattee qabdi namoota gara biraa. Lammeen akka hin duune ta'uu ituu danda'u fikirraa kana dhowwattee namoota biraaf laattee. Dhimma kana irratti itti gaafatamaa kutaa ittisa yakkaa waajjira poolisii aanaa lammaffaa magaalaa Naqamtee Inspektar Tasfaa Bushan bilbilaan dubbiseen ture. Sarara warra jira kallattiidhaan namoonni adda addaa namni kakkamee namni lamaan tokko qabameera. Qorataan dhimma sana qabate immoo ilaalaa jira. Naannoo Dalalachii jedhama. Achi jiraatu kanaan duras yaalii adda addaa irratti gaggeeffamee ture. Yoomi kan yaaliin irratti gaggeeffame? Naannoo sana bara 2011. Eenyu kan irratti gaggeesse? Abbaa irratti gaggeesse gaa hin beekamne nama hin beekamnedha. Yeroo sana maaltu ta'e madaanii turanii moo maanni wanti ta'e? Miti hin madoofne carraa matee dhukaafamee baqatanii kan jalaa ba'anii. Egaa akka yaaliin isaa akka akeekkachiisa wayii hin maxxansu. Eenyu kan maxxansu? Abbaa maxxansu sun egaa maalitti beennaree nuti maxxansa sanaan argina. Maal jedha ture maxxansichi? Maxxansi kun nama kana of eeggannoo jedhanii osoo yeroo adda addaa yaalii gaggeessu. Maal gooti jedhanii? Wanta inni godhe hin beeknu nuti. Wanta inni godhe hin beeknu nama kana yeroo adda addaatti kan isaa yaalii gotti gaggeesse. Tarii warruma yeroo sana akeekkachiisaa ture amma kan rakkoo kana irraan geemoo qaama biraati? Tarii nuni gaafawwan kana dhimma kana hin beeknu. Innicha kallattiidhaan yoo beekuu baannellee egaa nama yeroo sana bilbilameef sana haadhee namicha sana ilaalame namoonni sun already amma qorannaa irra jiru. Hariiroo isaan waliin qaban addunyaadhaa jedhama. Guyyaa gaafasii waan kan jedhamudha yaadee informeeshiin gahaa jiru. Egaa nuti waliin oolanii adiisanii isaan kana kaasu. Ogummaa isaa namoonni qabatan immoo qorannaa irra jiru. Nama meeqatu to'annaa jala jira? Nama lamaan tokkodha kan amma dhimma sanaan.
Tarii gaafa dilbataa sana sa'aatii tokko sana keessaa maaltu ta'e yeroo meeqatti dhukaasanii naannoo sanatti iyyiin uumamne namni hin birmanne akkamiin to'atamuu dhaban namoonni kunneen? Egaa erga wanta kun ta'eeti kan odeeffannoo nuu kennameefi nuti amma yeroo sana yeroo bira geenyutti egaa namni kun gara mana yaalaa geeffame. Maaliin rukutamanii? Rasaasa sukkuutiidha. Yeroo meeqa rukutaman? Egaa yeroo meeqummaan isaallee beekamuu yoo baate ogeessa beekasa kana kun qalaa lafaa gurguruu funaanne qalaa jaan tokko lafa maannoo. Tarii haaloo hojii wajjin wal qabatu yookaan immoo rakkoo biraa wajjin kan wal qabatu jira waan akkasii shakkiin akkasii jira? Haaloo wajjin wal qabatu hin beeknu nama nagaa ta'uu beeknaa miti. Ajjechaawwan bara darbee qaama hin beekamne jedhamuun itti gaafatamtoota hojii mootummaa fi namoota dhuunfaa irrattis kanaan dura geggeeffamaa ture jedhamee ilaalchisee akka yaadanaaf kennan gara itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaaf nageenyaa magaalichaa kan ta'an obbo Tashooma Gannatiitti bilbileen ture akkas jedhan. Yeroo dheeraadhaaf iddoo kana hin turre dhiyoon itti deebii hojii kanatti taateen nama raawwate erganni seexanumadha. Amma na jirutti suurata keenyan deebi'een reefu baatii tokko fedha. Kan ammoo garee qorataadhaan garee qorataan dhaabbatee dhimma kan akka nu qulqulleessuuf gareen qorataa dhaabbatee adeemaati jira. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amborraa.